Master Kompaatiin eessarratti eebbifama akkasumallee eessarratti listii ta'a gaafii namoota baay'eeti jechuudha. Weebsaayitii kamirratti yookaan akkaawuntii kamirratti listii ta'uuf deema kan jedhu jechuudha. Yaada namoota baay'ee keessa jiru jechuudha. Viidiyoo dhiyoon tan hojjedhe irratti illee jechuudha namoota baay'eetu waan kana kan na gaafate jechuudha. Kanaafuu Master Kompaatiin ifa godhee jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ifa godhee jira jechuudha. Eessarratti akka listii ta'u. OKX irratti listii ta'a jechuudha daawwattootaaf kabajamtoota kiyyaa. Kanaafuu OKX akkaawuntii akkamitti akka isinitti banatuu dandeessan jechuudha. Isteeppii baay'ee salphaa ta'een isiniin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyyaa osoo isinitti hin dheeressine jechuudha. Kanaafuu daawwattoota kiyya dirqama kan isinirraa eegamu jechuudha hamma inni listi ta'utti jechuudha. OKX akkaawuntii dirqama banattanii lafa qabaatu qabdan jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu akkamitti akka banattan jechuudha kallattimaan gara viidiyoo isin dabarsa. Namoonni haaraa dhuftan subscribe godhuu qofaan eegala. Daawwattoota keenya kabajamoo jalqaba irratti jechuudha akkaawuntii banatu jechuudha gara Google Chrome keessanii deemtanii banattu yookaan Play Store irraa aappiilee gadi buufatu ni dandeessan jechuudha. Aappiilee kan mataa ofii kan uf danda'e qabanii jechuudha. Kanaafuu OKX jechuudha aappiilee gadi buufatu ni dandeessanii anama Google Chrome keessanii bane isin argisiisa jechuudha akkaawuntii daawwattoota kiyyaa. Kanaafuu afaan bu'aan isiniin jedha Google Chrome yookaan internet browserii fayyadamneet jechuudha kan banatuu dandeenyu jechuudha. Kanaafuu anama tokkomaan fayyadamaa isin kan barbaadan fayyadamuu dandeessanii anamaaf Google Chrome kanan fayyadamaa jechuudha daawwattoota kiyyaa. Google Chrome yeroo irratti cuqaafne haala kanaan nu dhufa jechuudha daawwattoota kiyya. Namoonni bilbilaan na hordofaa jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma kompiitara irratti isin argisiisaa jira. Namoonni bilbila irratti jechuudha banatutti jirtan kan viidiyoo kana ilaalaa jirtan jechuudha. Yeroo Google Chrome yookaan internet browserii keessan irratti cuqaastanii haala kanaan isin bane maal gootanii asirratti tuqaa sadii ni argattan jechuudha. Tuqaa sadii tan irratti cuqaasa barreeffama fakkeenyaaf isin argisiisa qooya. Asirratti yeroo isin tuqaa sadeen kanarratti cuqaastan haala kanaan jechuudha barreeffamni jala kanan tartiiban isiniif ba'a. Gadii kanarratti desktop site iddoo jettu sanduuqa ni argattu. Sanduuqa san keessatti jechuudha raayitii godhuudhaan bal'ifatuu ni dandeessu jechuudha. Barreeffama xixiqqaatee isinii dhufu waan tokko tokko kan itti dabalee isinii banu jira Google Chrome keessa waan ta'eef sanduuqa san keessatti raayitii godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Tole daawwattoota kiyya haala kanaan eega Chrome keessan keessa dhuftanii jechuudha maal gootanii bakka sarchii kanarratti maal jettanii barreessitan jechuudha. OKX jettanii barreessitanii jechuudha. Haala kanaan OKX jettanii ni barreessitu jechuudha. Sana booda sarchii goosiftuu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Daawwattoota kiyya kabajamoo karaan nama isinitti hin argisiisu kun yoo isinitti jabaate yookaan isinitti dheerate jechuudha. Salphumatti gara telegiraama keessanii deemate Master Kompaatii keessa seenati iddoo waalitti wal qabsiiftan irratti jechuudha. Mataa gubbaan irratti cuqaasaati jechuudha. OKX bakki jettuun ni jirti. Achuma irratti cuqaasaa gara browsera keessanii Google Chrome keessa isin fudhatee aappiilee akka gadi buufatan achumaan isin godhaa jechuudha. Achilee deemtanii banatuun ni dandeessu jechuudha. Karaa hedduun banama. Karaan anamma isinitti argisu garuu baay'ee karaa murteessaadhaan akka kiyyatti isin immoo karaa banattaniin isintu beeka. Akkaataa itti banatan qofa isin argisiisuudha dirqamni kiyya jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan yeroo inni isiniif dhufe jechuudha daawwattoota kiyya asirratti isuma tokkoffaa kanarratti cuqaastu jechuudha. Isiniif galaa miti isuma tokkoffaa kanarratti fakkeenyaaf kanarratti illee cuqaasuu ni dandeessanii yoo barbaadan gama gadii kanallee jechuudha. Ol harkistanii kan barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo duraan akkaawuntii qabaatan akkaawuntii OKX kana yoo duraan qabaatan jechuudha. Asirratti kunoo log in jettanii seentu jechuudha. Akkasumallee yoo gadi buufatu barbaadan illee download OKX app kan jedhu kana cuqaastanii gadi buufatu ni dandeessu. Kanaafuu daawwattoota kiyyaan duraan banadhee waanan hin qabneef jechuudha akka haaraatti banadhaa jechuudha. Maaliif namoota baay'eetu haaraa banatu barbaada waan ta'eef jechuudha. Haaraan banee isin argisiisa. Kanaafuu linkii isa tokkoffaa kanarratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Fuula kanarratti wantoota adda addaa isin gaafata. Kanaafuu asirratti qabxii lama isin gaafata. Isin gara harka mirga irratti yeroo as dabartan jechuudha login ka jedhuu fi sign up ka jedhu isin gaafata jechuudha qabxii kana lamaan. Yoo duraan akkaawuntii kana qabaatan login gootanii seentan. Yoo hin qabaanne sign up iddoo jettu tana cuqaastanii keessa seentu jechuudha. Ammaaf jechuudha waan hin qabneef haaraan banuu deemu waan ta'eef sign up godheetiin keessa seenaa jechuudha daawwattoota kiyya. Sana booda jechuudha jala kanatti biyya isin gaafata jechuudha. Jala kanatti biyya keessan fakkeenyaaf biyyoota amma waan kana keessatti banaa jirtan isin gaafata jechuudha. Boodallee lakkoofsallee fakkeenyaaf isin gaafata. Waan tokko tokko waan isin gaafatuuf biyyuma keessaniin osoo banattanii baay'ee gaariidha. Yoo biyya keessa jiraattanillee banattan rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf osoo inumaa biyya keessa jiraattaniin banattanii kanaafuu qastii fuuldura jirtu tanarra cuqaastanii jechuudha. Biyya ni filattu jechuudha. Biyyoota isin biyya barbaadan filattan biyya keessa jirtan ni filattan yoo barbaadan biyya teenya Itoophiyaa filatu ni
dandeessan jechuudha. Jala biyyoonni hin jirre hin jirtu hundumtuu ni jira jechuudha. Gubbaa kanarratti kan barbaadan jechuudha sarchi gootanii jechuudha argatuu ni dandeessanii. Ani ammaaf jechuudha daawwattoota kiyya Itoophiyumaan filadhaa jechuudha. Yeroon Itoophiyaa irratti barreesse kunoo Itoophiyaan haala kanaan naa dhufti sarchiin irratti godhaa jechuudha. Sana booda jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan Itoophiyaan amma gubbarratti naa baatee jirti. Sanduuqa as keessa jirtu tana jechuudha raayitii itti gootu jechuudha. Sanduuqa kanatti raayitii gootanii seera keessa jiru kana jechuudha private policy kana ni qeebaltanii jechuudha. Sana booda jala kanatti neekistiin ni jirti. Neekistii iddoo jettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan isinii dhufaa confirm your location isiniin jedha. Location keessan confirm godhaa isiniin jedha. Kanaafuu jala kanatti gadi buutanii jechuudha confirm jettanii bira darbitu jechuudha. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufaa create account mata duree jedhu qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Kanaafuu jala kanatti gadi buutanii email address iddoo jedhutti jechuudha osoo hin dogongorin email keessan isa sirrii qubee takka osoo hin dogongorin asirratti ni guutuu jechuudha daawwattoota kiyya. Yoo sammuu keessaa qabaattan ni guutta. Sammuu keessaa yoo qabaatu baattan kanuma asirratti banamee jiruun asuma keessaa connect walirratti ta'ee haa fudhatu yoo barbaadan jechuudha. Asirratti Google iddoo jedhu tanarratti ni cuqaasu. Sana boodan jechuudha email isin keessaa qabdan haala kanaan asitti isiniif fidaan ammaaf jechuudha asuma keessaan qaba irratti cuqaasaa. Sana boodan jechuudha haala kanaan isiniif dhufa confirm iddoo jettu tana cuqaastanii confirm gootanii kallattii maa wal qabataa yookaan fudhataa jechuudha. Sana boodan daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha phone number jedhee isin gaafate jechuudha. Amma asirratti verify your phone number lakkoofsa keenyan akka nu verify goonu nu gaafata jechuudha. Lakkoofsa kan dalagu jechuudha. Isinii galeemi lakkoofsa dalagu itti guutanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan Itoophiyaa itti guutuu dandeessan kan biyya keessa jirtanillee itti guutuu dandeessanii jechuudha. Rakkoo tokko hin qabu jechuudha daawwattoota kiyya. Lakkoofsumti sun kan dalagu haa ta'u jechuudha. Akkasumallee email keessan fakkeenyaaf kan reefuun tana irra isin dabarsellee email yoo ofii keessanii harka keessanii achirratti bakka nama reefu isin argisiisanitti guutanii jiraatan jechuudha. Yeroo isin email sanirraa koodii fudhattanii bakka duwwaa sanitti guutan jechuudha. Haaluma kanaan lakkoofsa isin gaafata jechuudha. Verify your phone jedhee haaluma kanaan isin gaafata jechuudha. Kanaafuu asitti lakkoofsa kiyya ittiin guute jechuudha daawwattoota kiyya nama biyya keessa jirtanillee kun qastii tana cuqaastanii ni filattu jechuudha. Ani ammaaf lakkoofsa kiyya asuma na bira jira waan ta'eef lakkoofsuma biyya keessa jiruutiin itti guute jechuudha daawwattoota kiyya. Isinillee lakkoofsa keessa haaluma kanaan jechuudha itti guutu jechuudha. Ani amma itti guutee xumureetiin jira jechuudha. Kun haala isin argitan kanaan daawwattoota kiyya. Sana booda neekistiin jala kana jirti. Neekistii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan enter your phone code nuun jedhaa jechuudha. Lakkoofsa keetirratti koodii siif erginee jira naan jedha jechuudha. Kun lakkoofsa kiyyallee asirra naaf kaayitii jechuudha. Lakkoofsa kanarratti yeroo koodiin dhufte kallattii maan jechuudha daawwattoota kiyya gara fuulduraa neekistiin ni jirti. Neekistii tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Amma bilbila kiyya bilbila irratti naa erge waan ta'eef bilbila irraa koodii fudhadheetiin isinitti deebi'a na eega. Lakkoofsa kiyyarraa koodii itti guuttadhee deebi'eetiin jira jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan amma tokkicha gamaa dhumaa kanarratti yoon itti guute isiniin argisiisu kallattii maan automaatikaalii na dabarsa gatii ta'eefin ittiin guutiin ittiin guutaa jechuudha. Haala kanaan eega isinillee lakkoofsa keessanirraa koodii inni isiniif ergisan itti guuttanii jechuudha. Kallattii maan isin dabarsaa amma ittiin guutaa jechuudha lakkoofsa isa dhumaa kana ittiin guutaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu amma lakkoofsa isa dhumaa kanallee itti guuteetiin gara fuulduraa deemaa jechuudha daawwattoota kiyyaa shan naa kenne shan yeroon ani itti cuqaase kun amma neekistiin jechuudha na dabarsee jira jechuudha. Ufumaan neekistii godha jechuudha automaatikaalii ufumaan neekistii godhaa jechuudha. Amma guutummaan guututu jechuudha daawwattoota kiyya akkaawwantii OKX banannee jirra jechuudha. Haala isin argitan kanaan amma banannee jira jechuudha maqaa waan ittiin guutiniif jechuudha. Kun amma asirratti yeroo profaayila keenya irratti tuqnu haala kanaan nu fida jechuudha. Akkaawwantii dabalatallee asiin switch akkaawwantii akka itti guutannu nu gaafata jechuudha. Yoo barbaanne akkaawwantii lammaffallee asiin itti guuttatuu dandeenya. Akkasumallee dippoozitiin goone jechuudha. Ammallee ganaa dippoozitii nuuf hin taane jechuudha. Akkasumallee verify hin goone jechuudha hin xumurre waan ta'eef verify illee hin goone verify illee ni goone jechuudha daawwattoota kiyya. Verify godhuun akkuma beekamu gaa kiriptoo adda addaa ittiin bituu fi akkasumallee keessanillee ittiin gurguratuuf dirqama verify godhuu qabdanii jechuudha. Sana boodan jechuudha gama gadii kanatti yeroo gad deemne jechuudha aappii akka daawunlood godhannu nu gaafata jechuudha. Dhuma irratti kun yeroo gadi buutan jechuudha aappii gadi buufadhaa nuun jedha jechuudha. Maaliif anilleen aappii gatiin hin qabneef aappii gadi buufadhaa nuun jedha. Yoo fakkeenyaaf akka carraa ta'ee Google Chrome keessan farratti yeroo isin banattan afaan arabiffaa afaan isin dhufe afaan isin beekne afaan isiniif dhufe jechuudha. Jala kanaan tuttaniituma jechuudha afaan barbaadan as keessan ni filattu jechuudha daawwattoota kiyyaan. Ammaaf aappii yoon barbaade gadi buusaa yoon barbaade yoo barbaadu baade nan dhiisaa jechuudha. Yoo barbaade daawunlood iddoo jettu tana cuqaastaniituma gadi buustanii
haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyya akkaawuntii mataa keessanii jechuudha isteeppii baay'ee salphaa ta'een banattanii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha yeroo hamastar koompaatii liistii ta'ee eebbifametti jechuudha isin fayyadaa jechuudha asirratti kan isin gurguratuu dandeessanii jechuudha. Akkasumallee daawwattoota kiyya akkaawuntii kana amma ni banne mallee verify hin goone jechuudha. Verify yeroo ta'e ittiin bituu ittiin gurguruu jechuudha. Waan hundaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka isin verify itti godhatan isteeppii baay'ee salphaa ta'een waa lama sadii isinirraa barbaada. Waa lama sadiin inni isinirraa barbaadu san jechuudha. Hanga viidiyoo itti aanu isinii qopheessee dhufutti isinillee qopheeffadha jechuudha. Waa lamaa fi sadiin inni isinirraa barbaadu sadeen keessaa tokko isinirraa barbaada. Yookaan paaspoortii akkasumallee ID yoo kan san hundaa'u hin qabaanne driver license yoo qabaatanillee rakkoo tokko hin qabu jechuudha daawwattoota kiyya kana sadeen jechuudha verify godhachuu ni dandeessanii jechuudha verify akkamitti akka isin itti godhatan jechuudha viidiyoo itti aanu keessatti qabadde isinii dhufaa jechuudha because amma viidiyoon kun nutti dheeratee waan jiruuf jechuudha daawwattoota kiyya akka isinillee hin mufanne jechuudha hordoftoota kiyyallee mufachiisuu waan hin barbaanneef jechuudha namoonni baay'een yeroo viidiyoon dheerate kan mufatantu jira jechuudha daawwattoota kiyya soo kanumaafu jechuudha viidiyoo itti aanu keessatti osoo isinitti hin dheeressine isiniif qabadhee dhufaa jechuudha daawwattoota kiyya waa hedduutu irraa hafa jechuudha ammallee hin xumuramne jechuudha soo kanumaaf yeroo itti aanu keessatti akkana eeddaniin isiniin jedha daawwattoota kiyya egaan daawwattoota keenya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufellee kana fakkaata jechuudha jalqabaa kaafnee kan hangamatti waliin ilaalaa turre kana akka isinitti toluu fi akka waa irraa baratanillee abdii guutuun qaba jechuudha daawwattoota kiyya maarreesillee viidiyoo kan ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama chaanaalli kun chaanaala barnootaati jechuudha subscribe iddoo jettu tana cuqaasaatii subscribe godhaa irraa fayyadamaan isiniin jedha barnoota adda addaa barnoota teeknooloojii wal qabatu fi kiriptoo karansiin kan wal qabatu jechuudha akkasumallee biizines onlaayinii kiriptoo dabalatee jechuudha bal'inaan kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha daawwattoota kiyya gara fuulduratti illee hanga durallee bal'inaan chaanaala keenya irratti barnoota adda addaa akka fudhataa turtan ni beekama jechuudha gara fuulduratti illee bal'inaan kan isiniif dhiyeessu ta'a namoonni haaraa taatan ammallee irra deebiin please subscribe godha akka barnoota keenya asirratti nu isin barsiifnuuf maatiin keenya nutti xiqqaata jechuudha silaa namoonni baay'een jechuudha dhufanii daawwatanii hedduu nutti tolaa jechuudha daawwattoota keenya barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.